Egaa yeroo baay'ee yeroo tokko tokko qarshii yeroo itti rakkannu jira. Iddoo gabaa ta'uu, suuqii haa ta'uu osoo waa bituu barbaanne qarshii tokko tokko nu hir'achuu danda'a. Yeroo akkasii teelee birrii suupper aappiin fala hatattamaa tokko qopheesseera. Innis akkaataa itti tajaajila liqii argachuu dandeenyudha. Isa keessaa arganna yoo jettanii jalqaba pilee istoorii keenya bananna. Warri app istoorii fayyadamtan immoo app istoorii keessan banattu. Pilee istoorii irra erga seenne seerch kan jettu cuqaasna. Iddoon itti mare kana gara gadii karaa harka mirgaa kan argamtu kana mallattoo diimaatti mareen jira jechuudha. Isa al tokko cuqaasna. Sana booda teelee birrii jennee barreessina. Egaa warri beektan beektu, warri haaraa taatan teelee birrii suupper app kan jettu jirti. Suupper app kan jettu jirti. Ankoo egaa bakka kanatti mallattoo diimaadhaan itti mareen jira kunoo install fe'amee jira jechuudha kan koo. Kanaaf open kan jettutu jirti jechuudha kan koorra. Garuu kan keessan install kan jettu bifa kanaan argamti jechuudha. Garuu ani kaayyoon koo akkamittiin akkaataa itti tajaajila liqii argannu isin agarsiisudha waan ta'eef teelee birrii open kan jettu nan cuqaasa jechuudha al tokko isheen itti mare kana. Isinis bakka kana geessanitti yoo ta'e hin cuqaastu jechaadha. Yookaan openii goona hin bananna jechuudha. Sana booda bakka gara teelee birrii suupper aappii nagaan dhuftan jedha. Afaanota jijjiirrachuu yoo barbaanne afaan Ingilizii, afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigiriinyaa, afaan Sumaaleedha. Afaan shaniin tajaajila kennaa jiru jechaadha. Viidiyoon hojjechaa jiru afaan Oromoodha waan ta'eef afaan Oromoo irra godhadheera. Egaa lakkoofsa bilbilaa teelee birrii suupper aappii ittiin banannee jirru galchina jechuudha. Sana dura tajaajila kana argachuudhaaf seerotatu barbaachisu. Seeronni kunis maal yoo jettan maamila teelee birrii suupper aappii taanee sadarkaan maamilummaa keenya leebel 3 irra ga'uu qaba jechuudha. Yookaan sadarkaa 3 irra ga'uu qabna. Sadarkaa sana erga geenye aga qarshii 600,000 tajaajila liqii argachuu dandeenya jechuudha. Amma egaa kaayyoon koo namoota hatattamaan tajaajila liqii barbaadaniif barnoota kennu waan ta'eef yookaan agarsiisuu waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa koon gashaa. Egaa hordoftoota koo sekuriitiidhaaf jechaan lakkoofsa bilbilichaa isin dhokseen jira. Maaliif daayirektii yoo galchitan maallaqa ni qabu baafachuu dandeessu wanta ta'eef isin dhokseen jira jechuudha. Sana booda erga lakkoofsa bilbilaa galchitanii lakkoofsa icciitii galchaa kan jedhu isinii dhufa. Koodii abbaa dijiitii 6 lakkoofsa icciitii keessanii galchitu jechaadha. Kanaafuu ani kan koo galchaan jira kunoo. Egaa sekuriitiidhaaf jecha isin dhokseera. Sana booda gara akkaawuntii kootti na fidee jechuudha. Akkuma suuraa koo piroofaayilii irraa argaa jirtan kunoo bakka kana akkam hindaale kan jedhu nagaa gaafatee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun wantoota baay'eedha kan inni of keessaa qabu. Wantoota bal'aa of keessaa qaba jechuudha. Akkaawuntii leebel 3 inni isiniin jedhee akkaawuntii seenan isin agarsiisa. Akkaawuntii banaa jira jechuudha. Warri teeleen isinirraa fagoo jiru manuma keessan teessanii waraqaa eenyummaa keessaniin sadarkaa keessan gara sadarkaa sadaffaatti guddifachuu dandeessu. Warri teeleen isinitti dhiyoo jiru immoo gara teelee deemtanii sadarkaa maamilummaa koo guddifachuun barbaada yoo jettan keessummeessitoonni teelee birrii suupper app isin deeggaru jechaadha. Tajaajila barbaachisus isinii kennu kallattiidhaan gara tajaajilachaatti darba. Sana booda tajaajila faayinaansii kan jedhutu jira iddoo kana. Tajaajila faayinaansii siinqee, tajaajila faayinaansii
koomershaal baankii tajaajila faayinaansii daashan kan jedhu gosa sadiitu dhiyaatee jira jechuudha. Kanaaf egaa ani tajaajila baankii daldalaa fayyadama waan ta'eef al tokko isan gadi qaba. 4,000 liqeeffachuu dandeenya jechuudha. Kan guyyaa 25 hanga qarshii 10,000ttidha. Kan guyyaa 60 hanga qarshii 15,000ttidha. Egaa ani mee isin agarsiisudha waan ta'eef mee kan guyyaa 60 hanga qarshii 15,000tti kan jedhu kana mee nan filadha. Kaayyoon koo barnooticha dabarsuudha wanta ta'eef salphaadhumatti qarshiin tajaajilamuu barbaaduun galchaa jechuudha. Isanii liqeeffachuu barbaade sanan gashaa jechuudha. Sana booda ilaali kan jedhu jira. Ilaali kan jedhutu iddoo kana jira. Kunoo karaa gadii karaa harka mirgaa jechuudha. Ishee nan tuqa. Sana booda gara kanatti na fudhate jechuudha. Sana booda mirkaneessi kan jedhu nan tuqa. Kaffaltii tajaajilaa fi kaffaltii guyyaa guyyaa erga natti himee booda mirkaneessi kan jedhutu jira jechuudha. Sana booda lakkoofsa icciitii galchina. Lakkoofsa icciitii galchinee mirkaneessina jechuudha. Akkuma argaa jirtan milkaa'eera jira. Xumuruuf kan jedhu al tokko nan cuqaasa. Akkuma argaa jirtan automaatikidha waan ta'eef meseejii ergee jira. Xumuruuf kan jedhu gara gadii jirti waan ta'eef ishee al tokko nan tuqa. Xumuruuf kan jedhu nan tuqa. Egaa teelebirrii irraa kunoo teekistiin galee jira jechuudha. Qarshii meseejii keenya keessa gallee gaafa laallu akkuma argaa jirtanii qarshiin dhufee galee jira jechuudha. Qarshichi kunoo qarshii kabajamoo hin daale qarshii 1,000 herrega teelebirrii keessa irratti isiniif galee jira. Hafteen herrega amma qabdan jedhee qarshii ani qabu kaayee jira jechuudha. Isinis egaa akka itti fayyadamtan shakkii tokko illee hin qabu. Viidiyoo kana akka jaallattan illee hin shakku jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer gochaa hiriyoota keessaniif qaqqabsiisa. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan guddina chaanalii kanaatiif tumsa waan ta'eef sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaan tura. Ciao.